carraannaa kenni jedhanii aangoo irratti agarsiisuu utuu hin taane warra geggeessitu kana gadi jettee tajaajilu jechuudha. Hoogganaa baay'eedha ati jettu. Sadarkaa mootummaa federaalaattis haa ta'u sadarkaa dhaabbilee idila addunyaa jiran kan hoogganan baay'een isaanii gara laafina qaban. Qabeenyi kamuu sii kennamee namni hin jiru taanaan eessayyuu ga'uu hin dandeessu. Artificial intelligence amma namni ittiin addunyaa jeequ kana namni dudduuba hin jiru taanaan silaa dhufee deemu. Hojii hojjettee mallaqa guddaa walitti qabdee gamoo Finfinnee keessa hiriirsuun isa dhiittee isa gadi qabdee isa hariitee isa buqqiftee qabeenya horachuun milkaa'insa kanatti fakkaatu. The beginning and the end kan itti jiraatu dhala namaatiif. Period. Yooyaa Dr. Wakgari Leadership Podcast sagantaan torbaniin isiniif darbu amma bakka kanatti guyyaa har'aatti sagantaa keessummaa biraa wajjiniin qabannee bakka kanatti argamna. Isa kanaaf immoo Dr. Guutuu Teessoo Hayyuu Dinagdee baga nagaadhaan dhuftanii turtiin keenya isaanii wajjiniin qabaannu yeroo bareedaa akka ta'u hin abdanna. Kanaaf sagantaa keenya hordofuudhaan wajjiniin akka turtan isin afeerra. Dr. Guutuu baga nagaadhaan dhuftanii egaan baay'een keessan akkuma beektan dhimma dinagdee wajjiniin wal qabatee itti dabalee immoo kallattiidhumaan immoo dhaloota dinagdeedhaan humneessuu kan jedhu kitaaba isaanii kitaaba akkasii barreessanii akka turanii isa kanas immoo yeroo garaagaraatti leenjiidhaan kallattii garaagaraatiin hojjechaa turanii kanaaf baay'een keessan hin beektu waan gaggaarii isaanirraa akka barannu isa kanaaf immoo kan wajjiniin turtan isin afeerra. Podcastiin keenya akkuma isin baay'ee beektan xiyyeeffannoon isaa dhimma geggeessummaa irratti xiyyeeffata. Leadership podcastidha. Leadership podcastiin kun immoo podcastii biyya kana keessatti isa jalqabaati jennee kan nuti amannu. Claims goonu wanta ta'eefi kanaaf Dr. Guutuun isinii wajjiniin yeroo gaarii dhimma geggeessummaa irratti muuxannoo kanaa wajjiniin wal qabatee jiru irratti yeroo gaarii walii wajjiniin dabarsina jennee abdanna. Baay'ee guddaa galatooma. Ammas irra deebi'ee baga nagaan dhuftan isiniin jecha. Miidiyaa hawaasaa kana irratti egaan Dr. Guutuun baay'ee beekamoodha. Itti dabalaanis immoo dhaggeeffattoonni keenya hordoftoonni keenyas baay'een isaanii hinuma isin beeku. Miidiyaa keenya irratti garuu yeroo jalqabaatiif wanta ta'eef mee hordoftoota keenyaaf Dr. Guutuun eenyudha? Haalli barumsa isaanii maalirratti kan xiyyeeffateedha? Maal baratanii? Itti dabalaan immoo hojii isin hojjechaa turtanii fi addumaan dhaabbata keessa hojjechaa turtan isa kaan gadi fageenyaan boodatti deebina. Guddaa galatoomaa. Afeerraa naa gootaniifis galatan qabu dhiyeessuun barbaada. Egaan akkuma jedhame maqaan koo Guutuu Teessoon jedhama. Gosi barnootaa ani baradhee saayinsii dinagdeeti. Keessumatti dinagdeen faalama qilleensaa akkasumas qonna irratti hundaa'e akkamittiin itti wayyaa'ee biyya tokko fuudhee ceesisuu danda'a akka jedhu qorannoo gadi fagoo bal'aadhaa fi sadarkaa digirii sadaffaa irratti sarrattan hanga tokko kan hojjechaa ture. Inni akkuma jirutti ta'ee ergaan digirii jalqabaa fixee kaasee dhaabbattoota garaagaraatii wajjin hojii hojjechuu yaalaatan ture. Dhaabbata miti mootummaaf dhaabbilee sadarkaa idila addunyaatti jiranii wajjini sadarkaa gajjallaatii kaasee hanga sadarkaa hooggansa Afrikaatti waajjiraalee garaagaraa keessa hojjechaatiin ture. Sanaan alattis immoo barattoota digirii jalqabaa baratan barattoota digirii lammaffaas digirii sadaffaas baratan yuunivarsiitii biyya kana keessa jiran garaagaraatti barsiisaatiin ture. Akkasumas immoo qorannoo dinagdee wajjin wal qabatee akka Itoophiyaatti darbees akka Afrikaatti haalli qabatamaan jiru maal fakkaata ka jedhu sadarkaa idila addunyaatti biyya Isiyaatti Awurooppaatti waraqaalee Afrikaa keessattis waraqaalee garaagaraan dhiyeessaa ture jechaadha. Galatoomaa baay'ee Dr. Muuxannoo hojii keessanii wajjin wal qabatee erga akkana ta'e mee dhaabbilee isinii kallattiidhumaan keessa hojjechaa turtan giddugaleessa godhanne muuxannoo isin sadarkaa geggeessummaa dhaabbatoota kana dhaabbata miti mootummaas akkuma nu kaaftan haa ta'u dhaabbata gara biraas haa ta'u kan dhuunfaa keessanis ta'uu danda'a. Mee dhaabbatoota kana keessatti dhimma geggeessummaa wajjin wal qabatee sadarkaalee irra goodaa ka'e hamma gubbaatti irra hojjettan yoo nu kaaftan. Haa ta'u
barnoota digirii jalqabaa xumururraa kaasee dhaabbata miti mootummaa World Vision Itoophiyaa jedhu kibba Itoophiyaatti hojjetu keessatti community facilitator officer ka jedhurraa waggoota muraasa hojjedheetan ture. Dhaabbata miti mootummaa Save the Children jedhamutu jira. Sanarratti sadarkaa coordinator yookaan qindeensaarraa kaasee hanga managementii hooggansaa irratti waggoota 4 fi hojjedheetan ture. Keessumatti barootan waajjira sana keessa ture. Dhaabbata Save the Children 7 ture biyya kana keessa. Save the Children kan Ameerikaa, kan Kanaadaa, kan Ingilizii. 7 kana keessaa dhaabbati ani innin kan Save the Children USCT jedhan sun keessatti Emergency in the Field Operation Manager ture. Akkuma sadarkaa biyyaalessaatii fi akkasumas illee gaaf daangaa gadi ceenee kaaba Somaaliyaaf gaafa kaaba Keeniyaatti dhaabbilee Save the Children 7 kana hojii isaan gargaarsa namoomaa godhanii fi kan hunda isaanii Save USC'n bakka bu'ee kan qindeessu ana ture jechaadha. Waggaa 4 booda gara Naayiroobii Keeniyaan ture gara waggaa 6 fi waggoota 6 sana keessatti yeroo jalqabaatii fi hir'isuu saaxilamummaa balaa jina disaster risk management ka jennuu fi faalama qilleensaatti madaquu yookaan immoo climate change adaptation ka jennu sagantaa yeroo jalqabaatiif akka baha Afrikaatti jalqabe tarsiimoo mootummaa gamtoomanii hordofuudhaan jechuudha. Biyyoota 11 sappoortii kennaa ture. Erga achi deebi'ee daayireektera opereeshinii World Vision ta'uudhaani waggoota 1 hojjedheetan ture. Isa boodas immoo country director yookaan country rep ta'ee dhaabbata Kanaadaa jira Christian Children's Fund of Canada yookaan immoo dhumarratti Children Believe ka jedhuti ka jijjiirame sana waggoota 2 naannoo 4 fi hojii geggeessaa olaanaa dhaabbata sanaa ta'ee dhaabbata miti mootummaa 6 of jalatti hammannee naannolee hedduu keessatti deeggarsa garaagaraati godhaa akka turre. Egaan sana booddeedhaa kaasee gamtaa Awurooppaatti gorsaa olaanaa imaammataaf tarsiimoo ta'uudhaan waggoota 5 darbaniif hojjechaatiin jira. Dhaabbata akka yuunivarsiitii dhaabuudhaan hoogganaa olaanaa qorannoodhaa fi gabaadhaa ta'ee hojjechaan ture Western University College ka jedhu yeroo dheeraa durachaadha. Achi as immoo kolleejjii kan dhuunfaadhaan ofiin hundeessinee anaaf waayilaa tokko taanee hundeessinee Gimbiittiif Dambidollooti kaampasii qaba ture. Waraqaa jalqabaa barreessuudhaa kaasee hanga inni beekamtii argatutti hojii bu'uuraa namoota waan kana geggeessaa turan ana ture waayilaa kooti wajjin jechaadha. Inni kunis ijoollummaatti hooggansa shaakaluu, barsiisota qacaruu, barataa hojjetaa garaagaraa ijaaruun waa salphaan ture garuu muuxannoodhaaf mudannoo hedduu kan of keessaa qabu ture jechaadha. Dhiyeenya kanatti immoo kan akka baankii gadaatti miseensa boordiiti akkasumas dhaabbata ijaarsa corporation ijaarsa Oromiyaa Construction Corporation kan corporation akka biyyaatti guddoodha biyya kana keessatti jedhamudha. Achirrattis corporationicha hundeessuudha kaasee hanga inni bu'aa guddaa argachuu danda'utti miseensa boordii ta'een hojjechaan jira. Akkasumas illee dhaabbata Devzes Global ka jedhu dhaabbata gorsa teeknikaa sadarkaa biyyaatiif sadarkaa addunyaatti kennuu danda'u hundeessinee achirrattis boordii ta'e hojjechaan jira jechuudha. Egaan akkuma waliigalaatti dhaabbilee hedduu keessatti hundeessuu, geggeessuu, ijaaruudhaa fi hanga sadarkaa olaanaa ga'u irratti hanga tokko gumaacha gochuu nama yaaleedha jechuufan. Dooktar baay'ee galatooma. Namoota baay'ee geggeessummaa irratti muuxannoo gurguddaa qabanii nu keessa jiranii muuxannoo hojii isaanii addumaan immoo dhimma geggeessummaa isaanii keessatti waan gaggaarii isaan keessa jiru gadi baafnee warra ganaa gara geggeessummaatti dhufan warra giddu galeessarra jiranii warra immoo akkas sadarkaa gurguddaarra hojjetan akka Dooktar Guutuu kana muuxannoo isaanii gadi baafnee warreen gara biraadhaaf akka barumsa ta'uu danda'u baay'ee guddaa hin amannaa. Kaayyoon leadership podcast kana baay'ee keessaniif amma isiniif galaa jira. Warri nu dhaggeeffachaa jirtanis waan gaggaarii gara egariittis ammas irraa argachaa akka jirtan hin amannaa. Dooktar baay'ee guddaa galatooma. Ana dhufu jenneerra ammas irra deebine. Galatooma waan gurguddaa dhaabbattoota gurguddaa miti mootummaa biyya kana keessa jiran irratti nuuf kaaftaniittu. Dhaabbata mootummaa keessa
homaayyuu hin hojjenne jechuudha moo akkamittiin hin hojjenne yookaan immoo kallattii hojii keessanii keessa hin jiru moo jalqabuu yeroo baatanitti gara miti mootummaa kanatti galtanii Dooktar? Baay'ee gaariidha. Waajjira mootummaa keessaallee hojjedheetiin beeka. Gargaaraa Piroofeesaraa ta'ee waggoota muraasaa fi Yuunivarsiitii Ambootii barsiisaan ture. Barsiisuurras darbee hojii gurguddoo yuunivarsiitiin kun qorannoof qo'annoo irratti hojjetu hooggansa kennuudhaan dhaabbilee miti mootummaaf dhaabbilee gargaaranii wajjin walitti fiduudhaan akkasumas dhaabbilee biyya alaatiif biyya keessa jiranii wajjin hariiroo ijaaruudhaan akka inni yuunivarsiitiin kun hojii qabatamaa uummata gargaaruu danda'u kan hojjetu kallattii sanaan hojjechaan ture. Karaa biraan egaan waajjiraalee mootummaa hedduu sadarkaa federaalaattis sadarkaa naannoottis gorsa barbaadan hedduutu jira. Keessumatti waa'ee dhimma dinagdee ilaallatee jijjiirama hawaasummaa ilaallatee dargaggoota ol adeeman kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu ilaallatee hojii qorannoof qo'annoo gorsa kennuudha yeroo muraasaaf hojjechaadha turre. Ammas guyyaa gaafa itti deeggarsi gaafatamutti illee utuun qusatiin kennaa jirra jechuudha. Kanarraa kanaaf kallattiidhumaan qacaramaa siviil sarviisii ta'anii hojjechuudhaan hin goone probably waan akkasiis gara fuulduraatti hin goona ta'e immoo hin beeknuun waan ilaallu ta'a jechaadha. Dooktar egaan dhaabbata miti mootummaa kana keessatti sadarkaa geggeessummaatti sadarkaa gurguddaa irratti hojjechaa turtanii. Aluma tokkoon gara sadarkaa guddaa kanaatti sadarkaa akka biyyaatti sadarkaa akka riijinii isa jedhamu immoo gaanfa Afrikaan olitti biyyoota garaagaraatti hojjettan immoo dhaggeeffattoonni keenya yookaan hordoftoonni keenya kan sadarkaa garaagaraatti dhaabbata miti mootummaa keessa jiraniif illee dhimmoonni keenya hin fayyada. Kanaaf goodaa kaatanii ol dhuftan immoo aluma tokkoon itti sadarkaa isa olaanaatti dhuftanii isa jedhu nu ibsitanii gaaffii keenya isatti aanutti dabarra. Dhugaa dubbachuudhaa fi kan gaafan jalqaba hojiidhaa ba'ee ofiisarii aanaa gandarratti qacarameetan kibbaa Itoophiyaa har'a godina naannoo kibbaa isa ta'eef jechuudha. Naannoo Arba Mincitti kan siqatu Mi'araa Babbayyaa aanaa jedhu jira. Achittan hojjechaa ture. Achi ba'ee godina Hadiyyaatti waggaa muraasaaf achitti hojjechaa ture. Sana booda kan inni gara mana barumsaa dhaqee dhufee yuunivarsiitii dhuunfaa keessatti barsiisaa daree dinagdee barsiisaa ture. Sana booda achi dhufeen dhaabbata Save the Children's gaafan galee warra utuu muuxannoo gandarratti aanaa irratti ajajamanii hordofanii bulanii utuu hin beekin bulchiinsatti dhufuudhaaf jarjartiin dhufantu kufaatii har'a seena qabeessa biyyi kun waggoota dhibbaan lakkaa'amuuf lafarra akka isheen foqoqtu godhan kan godhan warreen akkanaati. Biyya kana keessa ta'ee sadarkaa idil addunyaatti siyaasa keessatti hojii miti mootummaa keessatti kufaatii hamoo warri fidanii warra utuu muuxannoo gandarratti aanaa irratti ajajamanii hordofanii bulanii utuu hin beekin bulchiinsatti dhufuudhaaf jarjartiin dhufantu kufaatii har'a seena qabeessa biyyi kun waggoota dhibbaan lakkaa'amuuf lafarra akka isheen foqoqtu godhan kan godhan warreen akkanaati. Dhaabbilee baay'een guddatanii misoomanii eessa ga'u jedhanii utuu eegamanii harka namaa jalatti harka hooggansaa giddugalaaf gadi aanaa jalatti bulee warri hin beekne waajjira dhaabuudhaan yookaan waajjira dhaabamanii keessatti qacaramuudhaan hin hoogganna jedhanii diigamsa hamoo fidaniiru jechaadha. Anillee imala waggoota muraasan jedhamne kana keessatti xinnaadhaa kaa'amee suutaan waajjira tokko waajjira biraatti muuxannoo tokkorraa muuxannoo biraatti shaakala tokkorraa shaakala biraatti darbuudhaan waggoota dheeraa boodaadha sadarkaa namarra jiru kan dhufne jechaadha. Egaan muuxannoo dhaabbilee akkasii goodaa kaatanii hamma gubbaatti dhufuu keessatti nu ibsitanii. Inni kun immoo adeemsuma leevelii yookaan immoo sadarkaa geggeessummaa keessatti goodaa kaanii ol adeemuun kan barbaachisaa ta'es nuuf ibsitaniitu. Erga kana jennee booddee geggeessummaa keessatti egaan namoonni isin jalatti hojjechaa turan yeroo ilaaltan garee
namoota meeqa faatu sin jalatti hojjechaa ture akka sadarkaa biyyaan olitti nu kaaftaniittu dhaabbileen hedduun akka sin jalallee jiran nu kaaftaniittu kallattiidhaan isa ta'u akkuma waliigalaatti kan isin irratti dhiibbaa geggeessuu dandeessan isiniif ripoort yookaan gabaasallee godhan haa ta'u mee yeroo isaaniin yaaddan namoota akkamii sadarkaa akkamii irratti geggeessaa turtan keessatti mee waa'ee namoota span of management jedhanii afaan managementiitiin yeroo waa'ee namoota sinaa yaannu namoota akkamii sadarkaa akkamiitti ture isa isinitti ripoorti godhaa kan turan nu ibsitu. Yeroo jalqabaatiif gaafani waa nama hoogganutti dhufee namoota lamatu natti gabaasa ture. Tokko kan programii Finfinnee irra jiru nama hoogganuudha. Tokkommoo programii Oromiyaa irra Guutummaa irra jiru nama hoogganu ture. Dhaabbatan jalqaba keessatti hooggansa shaakalichaadha. Namoonni kun namoota maatii qaban, namoota waggoota hedduu ana dura hojii hojjetanidha. Gartee carraan sadarkaa barumsaa wayyaa qabaachuu namoota waggaa dheeraa hojjetanillee akka hooggantuuf carraa sii kennaa. Namoonni sun na caalaa beekumsa kan qaban, muuxannoo kan qaban, shaakala kan qabanii fi hooggansa illee na caalaa kan danda'an turanii. Achirraan jalqabee namoota sana wajjin baay'een jaalladha, baay'een kabaja, baay'een irraa baradhan ture. Namni agartee gaafa ijoollummaatti yuunivarsiitiidhaa bahee waggaa 2-3 gidduutti namoota gurguddaa akkasii hoogganuu jalqabu akka inni itti behave godhu. Akka inni itti karoorsisee wajjin hojjetee hojjechiisee jijjiirama fichisiisuu baay'ee rakkisaadha. Garuu tarkaanfiin jalqaba fudhadhee jara kana kabajuu irraa barachuudha. Waan danda'ee hooggantoota kana deeggaruudhaa ture. Sun immoo akka ati daftee waa bartu, akka ati kabaja argattu, akka ajaji kee fudhatamu, akka isa atillee qaawwaa sitti ta'u hundumaa dursanii yaadanii siif cuqqaalan godhannaa. Inni sun gaa'ina dhuba ture. Sana booda garuu baay'eetuun tureen gara baha Afrikaatti kan hin deeme Nairobi dhaabbatuma World Vision East Africa Regional Office kan jedhu jira. Gaan kibba Afrikaatti hanga lixaaf baha Afrikaatti kan itti hooggantu biyyoota 11. Biyyoota 11 kana keessatti country directory biyyoota kanaati wajjin kan itti quunnamtii godhu jechuudha. Administratively bulchiinsaan jechaadha. Namoonni kun namoota waggaa 30, namoota waggaa 40, namoota waggaa 25 ol hojjetanidha. Country directory kan Itoophiyaa, kan Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, Somaaliyaa, warra kanaati kan Gaanaa, kan Lesotho akkuma sila jedhe jechaadha. Namoonni kun namoota gurguddaadha sababa ta'aniif irraa barachuun, irraa hubachuun, muuxannoo irraa argachuun baay'ee barbaachisaa ture. Gartee xinnummaatti akkati waa shaakaltu, waa beektu, waa barattu, waa baay'ee si godhachaadha. Kun dhugaa dubbachuudhaaf anaaf mana barumsaa guddaa akkan seenettan hubadhee akkamitti namni baay'een akka hoogganamu, akkamitti namoonni gurguddaan umuriidhaaf muuxannoo even sadarkaa barnootaan illee si caalan akkamitti akka gabaasa gaafattu, akkamitti akka wajjin karoorsitu, akkamitti akka isaan hojii karoorsan hojiirra oolaniif deeggarsa gootu irraa barachuu dandeettiin jira jechuudha. Sana booda gaan sagantaa guddaa seenaa dhaabbata World Vision addunyaa keessatti sagantaa isaan guddaa yeroo jalqabaaf qabaatan tolchuurraa kaasee hanga maallaqa argamsiisee piroojeekticha hojjechuudha kan inni hooggansatti dhufe. World Vision erga dhaabbatee maallaqa piroojeektii tokkoon hanga na argatamu takka argateetiin beeku. Piroojeektiin kun waan nama dhibu. Yuunivarsiitiin Amboochi jala galchinee jirra. Yuunivarsiitiin Hawaasachi jala galchinee jirra. Ifpriin achi jala jira. Yuunivarsiitiin Ameerikaa tokko achi jala jira. Keer Itoophiyaan achi jala jira. Ordaa kan jedhamu dhaabbati gargaarsa naannoo Amaaraa achi jala jira. Inni ijoo gurguddaadha jarreen kun jechaadha. Hojjetaa 500 ol qaba. Kallattiidhuma nama 7tu natti gabaasa. Senior management programmichaa kan ta'an jechaadha. Namoota muuxannoo qaban irra jireessi isaanii almost irra jireessi isaanii hangafoota kootiif waggoota dheeraa hojjetanidha jechaadha. Programmiin kun programmii guddaa sababa ta'eef hanga pirezidantii World Vision addunyaatti xiyyeeffannoon kan itti kennamu jechaadha. Dhaabbati gargaarsa mootummaa Ameerikaa xiyyeeffannoodhaan kan ilaalu jechaadha. Mootummaan Itoophiyaa programmii seeftiniitii kan jedhu deeggara sababa ta'eef sagantaan kun xiyyeeffannoodhaan kan ilaalu jechuudha. Dhaabbata akka baankii addunyaadhaa fi warreen investimentii kanatti puulii godhan hundumtuu xiyyeeffannoon kan ilaalanii jechaadha. Kanaaf
gartee geographic controlling kee hanga naannoo Amaaraatti, hanga Kibbaatti, hanga Oromiyaatti bal'ata. Leeveliin achi gadi immoo hanga program manageriidhaa kaatee hanga gadi bu'ee ofiisarii ganda jirutti kan itti ilaaltu jechaadha. Innaa baay'ee dhugaa dubbachuuf dadhabsiisaadha garuu manni barumsaa guddaa lafatitti yoo fedhii qabaatte aadaa barachuu, aadaa dhaggeeffachuu, aadaa waan kanaan dura ta'e irraa deebi'anii ilaalanii reflective feedbackii godhanii irraa baratanii fuulduratti tarkaanfachuu qabaate waan guddaa irraa barattuudha jechuudha gaan. Sana booda kan jiru gaan ciruma isaayyuu miti mootummaa warra Kanaadaa ta'e tokko guutummaa isaa hoogganuudha. Sunillee NGO jaha of jalaa qaba kan biyya kana. Karaa NGO kanaa pirogiraamii geggeessa ifiisaas kallattiidhaanii. Staafii baay'eetu jira. Hanga staafii 100 oliiti kan inni kallattiin qabunna. Egaan mallaqootu isaanii doolaara miliyoona hedduudha. Partners kan jettee wajjin hojjetu jira beekte miti mootummaa private sector waan akkasiiti yeroo ta'u warreen kana wajjin hojjetannaa private sectorota hedduu miti mootummaa hedduu fi ministeera programming kee lallatu hedduudha wajjin hojjettaa jechaadha. Kanaaf carraan mudatee shaakala hooggansaa bal'aadhaaf gadi fagaatee hanga tokko kan qabaadhu godhee jira jechuudha. Daawwattoota keenya Dr. Guutuu wajjin wal qabatee dhaabbata miti mootummaa irratti sadarkaa gadiirraa ka'anii haga sadarkaa olaanaatti hojii isaan hojjetan keessatti namoota isaan jalatti isaaniif gabaasaa turanii akkamitti akka namoota wajjin wal simanii hojjechaa turan waan baay'ee nu kaasaa jiru. Yeroo kanas egaan dhaabbata miti mootummaa giddu galeessa godhannee muuxannoo isaan qaban haa dubbataniyyuu malee dhimma geggeessummaa wajjin wal qabatee garuu sadarkaa kamirratti iyyuu namni hojjetu goodaa ka'ee xiyyeeffannoodhaan hojii isaa yoo hojjete guddachuu akka danda'u Dr. Guutuun nu kaasaa jiru. Geggeessummaa inni jedhu kun Dr. Guutuudhaaf maayinni? Misconception jira beektaati hooggansa yookaan geggeessummaa isa jennu kana keessa. Geggeessummaa jechuun haalawwan fuula duratti hin beekamne raaganii fidanii irratti karoorsanii haalawwan sun gaafa dhalatan akkaataa itti sagantaan kee waajjirri kee keessa darbu jechuudha. Dr. Wakgari Leadership Podcast. Podcastiin kun riqicha gara hooggansa fooyya'aatti sin geessu. Ogeessa ogummaa hooggansaatiin dhaggeeffameen podcastii siriif dhiyaatudha. Qophiin Dr. Wakgari Leadership Podcast hooggansa dhaabbilee irratti muuxannoo geggeessummaatiin kanneen addunyaa irratti fakkeenyummaa qaban kan irraa muuxattan yoo ta'u torbanitti yeroo tokko kan isin bira ga'udha. Podcastii hooggansa Dr. Wakgari qophii dhiibbaa caalamaa uumuu danda'u daawwachaa jirtu. Kun baay'ee it's important. Liideriin maaliif barbaachisa? Hoogganaan maaliif barbaachisa kan jedhu irraa kaatee gaafa laaltu bortuun beekamu, egereetuun beekamu. Kana duwwaadhaaf barbaachisa hoogganaan. Kanaaf the future is like uncertain. That's why we need a leader. A leader isa hin argamne, isa hin beekamne sanatti nama dursee beekee raagee waajjira isaa, hawaasa isaa, hordoftoota isaa fuudhee deemu jechuudha. Hooggansa jechaan dhaggeeffachuu danda'u jechuudha. Dhaggeeffachuu, xinnaa dhaggeeffachuu, guddaa dhaggeeffachuu danda'u. Sasi dura jiru dhaggeeffachuu, sasi booda jiru dhaggeeffachuu danda'u jechaadha. Gaafa murtoo gurguddaa akka sagantaatti humna namaa irratti, qabeenya irratti murteessitu sanaan dursitee warra murtoon kun irratti geggeeffamu bakka isaanii buutee of ilaalu jechuudha geggeessaa jechuudha. Maal fidee dhufa? Maal of keessaa qaba? Maal isaan godha? Maal isaan gargaara? Eessaa fuudhee isaaniitti eessatti isaan geggeessa kan jedhudha jechuudha. Geggeessummaa jechuudha. Geggeessummaa jechuun ofii keetti dura dhadhamu jechuudha. Agartee qilleensa baay'ee sitti dhufaa, rooba baay'ee sitti dhufaa, dhagaa baay'ee sitti darbatamu. Geggeessaa jechuun dura buutee dhagaa jalqaba darbatamu qilleensa sitti dhufu yookaan badii sitti dhufu ofii keetti dursitee dhadhamu jechuudha. Geggeessuu jechuun gajjaranii tajaajilu jechuudha. Waan akka biyya kanaatti akka carraa ta'ee siyaasa biyya kanaatiif dhaabbilee daldalaaf dhaabbilee miti mootummaa biyya kanaa keessatti dogoggora ta'e tokko geggeessaa jechuun gadi jedhanii tajaajilu jechuu akka ta'e wallaaluudhaaf dogoggoruudha. Carraan naa kenni jedhanii aangoo irratti agarsiisuu tun taane warra geggeessitu kana gadi jettee tajaajilu jechuudha geggeessuun.
Egaan akkaataa kanattan ilaala. Dhugaa dubbachuudhaaf waajjirootaan keessatti hojjedhe keessatti duuka buutuu horuu danda'e. Maaliif geggeessaa jechuun duuka buutuu horachuu danda'u jechuudha. In other words, maal jechaadha? Enrolling others into your vision jechaadha. Namoonni biraan mul'ata kee simatanii fudhatanii itti amananii si duukaa akka deemuu danda'aniif isaaniin gara mul'ata keetiitti cuuphuu danda'u jechaadha geggeessaa jechuun. Kana sababa ta'eef waajjiraaleen yookaan dhaabbileen dhaabbileen amma keessaa hojjechaa jiruu fi dhaabbileen amma akka boordiittis ta'e tajaajilaa jiru addaddummaan hoggansa keenyaa maaneejmentii dhaabbatichaaf hojjettoota biratti addaddummaa isaa observii goota. Eenyu yoo jiraata simpataayizii godha. Mul'ata kan akka isaan fudhatan rakkoo isaanii wasaasaa qabee fi akka baatu godha ka jedhu amma na beekutu jechuudha. Kanaaf geggeessaa jechuun hogganaa jechuun namoonni gara mul'ata kee gara imala keessa gara fuulduraatti illee akka galan godha jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan ilaalaa hammanaa danda'amettis hangaataa kanatti shaakaluun yaala. Egaan waan baay'ee kakkaasaa jirra. Kara keessaniin kan isin nu kaaftan ta'e ammatu namooti isin kaleessa geggeessaa turtanii Dr. Guutuun yeroo miidiyaa hawaasaa irrattis yeroo dubbatanii dubbii cimsanii dubbatu. Yeroo gorsanis cimsanii jala muranii dubbatu. Dubbii isaanii kana keessatti Dr. Guutuun yeroo dhaabbata irratti immoo yeroo geggeessanii komaandii fayyadamanii akka abbaa irreetti dheekkamaa geggeessu moo utuu isiniin jedhanii kana hin fudhattu? Akkam fakkaate agartee geggeessummaan kuni bifa garaagaraa qaba akkuma sila jedhe. Gadi jedhanii tajaajiluu qaba. Dura bu'anii waan namatti dhufu dhandhamuu qaba. Dursanii akeekanii waan dhufu sanaa fi hordoftoota qopheessanii sichi fuudhanii deemuu qaba. Haa ta'uuti akkaataan itti geggeessummaaf yookaan wanti tokko akka inni lafa qabatuuf akka inni fuulduratti socho'u gochuun barbaadamu akkaataa itti godhantu bifa isaati adda addaa, iddoo isaati adda addaa, chaanaalii isaati adda addaa. Fakkeenyaaf miidiyaa hawaasaa kanarratti yoo fudhatte miidiyaa hawaasaa jechuun miidiyaa irratti sobi baay'atu, miidiyaa irratti gowwomsaan baay'atudha. Miidiyaa akkasii irratti gowwomsaadhaaf fakkeessuudhaaf irra dibuudhaan yoo goote uummanni sirkaa fudhatee jijjiiraman fidu. Simbaasu ta'a taanaan akka inni hin baafne tokko lama jettee lakkooftee jala murtee itti agarsiisuu danda'u sirri jiraata. Maaliif kan akka kan kee fakkaatu karaarraa uummata maqsuu danda'u waa baay'eetu itti himamaa sababa ta'eef jechaadha. Miidiyaa hawaasaa kanarratti yeroo teessee fakkeenya fudhattee haala ibsitee akkaataan kun maaliif jedhame jettee argii gootu hin qabdu. Pilaatfoormiin sun muraasa kallattiidha kan hin dabarsuu barbaadu. Yoo mootummaa laallata ta'e, yoo hooggantoota siyaasaa laallata ta'e, yoo dargaggoota ola deeman abbootii qabeenyaa laallata ta'e, yoo shamarran laallata ta'e, yoo dhaloota gara fuulduraatti akka inni ce'uu barbaadu laallata ta'e, warra kanaa fi kallattiin wayyuu tokko lama sadii jedhee itti himamuutu caalaa wayya jedhee tan fudhadha. Gara waajjiraatti yoo deebite yoo wajjin jirtaa, wajjin ooltaa, wajjin deemtaa, wajjin hojjetta sababa ta'ee fi akkaataa ati itti agarsiiftu situational haalaan yeroo itti dheekkamuun barbaachisu irratti dheekkamuun jira, dheekkamuu barbaachisu miti hojjettoota baay'ee waajjira areeraan. With zero tolerance terminate goone irraan utuu akeekkachiisa duraan kennin jechaa. Policy violation mootummaadhaa wajjin, dooneriidhaa wajjin, paartineriidhaa wajjin diigamsa sitti fida yoo ta'e administrative decision itti fudhattu. It has to be automatic and it has to be rough. Kana fudhachaa ture. Hojjetaa ati immoo tolereetii gootu baattuun iyyoo dhiisettee yeroo laattee fi akka inni of qaru, akka inni irra deebi'ee baratu, akka inni muuxannoo horatu, akka inni deebi'ee yeroo self reflection godhate fudhattee tolereetii gootee yaada laafaadhaan jechoota miidhagoodhaan jechoota empowering godhan jechoota akka envision godhusa godhaniin immoo yerootti jajjabeessitee murtoo fudhattu jiraataa jechaadha. Kanaaf haala hundumaa keessatti bakka hundumaa keessatti pilaatfoormii hundumaa keessatti miti akkaataan itti murteessitu. Miidiyaa hawaasaa mitiiti miidiyaa ministiriimii irratti jechaadha. Kan mootummaa irrattis kan miidiyaa dhuunfaa irrattis
miidiyaan irratti kallattiin kennamudha. Miidiyaa irratti leenjiin kennamudha. Iji banamuu fi daandiin irra deemamuun barbaachisu agarsiisanidha malee miidiyaan leksheriin yeroodhaa jiraate guyyaa guutuu haasaa oolte dhuma irratti amansiiftee gara keetti fidduu miti miidiyaan akkasii. Kanaaf waan saba kanaaf hin barbaachisa jettu waan dhalootaaf waan qaama ati itti dhaamsa dabarsuu barbaachisa jettu yaada qajeelummaadhaan kallattii kennuudha. Sun egaan namoota baay'ee biratti dhiikkamsan fakkaataa, ajajan fakkaataa, anuma duwwaa beeka jechuu fakkaataa, karaa koo malee karaan biraa the only way is my way akka jedhan sani fakkaachuu danda'a garuu dhugaan jiru sana miti waan haalli nama godhuudha. Hordoftoota keenya egaan haasaan yookiin mareen poodkaastii keenya leadership poodkaastii kan jedhu kun dhimmoota geggeessummaa gaggaarii kan ta'e xiyyeeffatee muuxannoo geggeessummaa irratti namoonni keenya ogeessonni keenya geggeessitoonni keenya qaban gadi qotanii baasanii warra muganaa gara geggeessummaatti hin dhufneef warra dhufaniifis muuxannoo guddaa ta'uu kan danda'u kana baasuu waanta ta'eef kaayyoon leadership poodkaastii keenya ammas Dr. Guutuu wajjiniin kan godhaa jirurraa baay'ee guddaa akkasiin waan gaarii argachaa jirtanii namanna. Egaan Dr. Guutuun akaakuu leadership isaanii isa duraa wajjiniin gad jedhanii hojjechuu iddoo isaanii of kaa'anii ilaaluu waan jedhu garaagaraa nuuf kaasaniiru boodana keessa immoo cimsanii ejjennoodhaan murtoo gochuun barbaachisaa ta'ettis murtoo ciccimaa gochaa turreerra poolisii dhaabbata keenyaa wajjiniin kan irra hin darbamne yeroo ta'u kan jedhu kaasaniiruna. Dr. Guutuu guddaa galatooma. Kanaaf leadership keessatti geggeessummaa keessatti akaakuun geggeessaan tokko itti fayyadamu yeroo hundumaa milkaa'ina isaatiif baay'ee murteessaadha jedhamee yaadama akka leadership nuti keessa jirrutti. Kanaaf iccitii guddinaa iccitii sadarkaa guddaa amma kanarra ga'uudhaaf kan ta'e Dr. Guutuun ammatu kunis jira sunis jira akkaataa hunda keessattiyyuu akkaataa barbaachisummaa isaatiitti murteessina kan jedhu nuuf kaaftaniitu garuu ammatu keessaa cuunfinee baafne baalaansii goone gara kamitti isa caalutu iccitii guddinaa sadarkaa guddina kanarra ga'uu Dr. Guutuutii fi bu'uura ta'e isa jedhu gabaabsitanii yoo nu kaaftan isatti aanutti dabarra. Maaliidha jedhee yoon fudhadhe inni jalqabaayi barachuudhaaf qophaa'uun baay'ee barbaachisaadha. The readiness to learn. Maal jedhama learning mentality, learning culture. Haala itti deemtu tokko hin beektu bara. Dhattee garuu gaafatti seentu jalqaba barachuu danda'u sirra jira. Namoota dhattee hoogganuu dhattu hin beektu bara. Namoota sana barachuu danda'u. Namni hundumtuu iskiilii mataasaa qaba, dadhabina mataasaa qaba. Waan si fayyadu qaba, karaa iddoon itti si miidhutu jira. Barachuudhaaf of qopheessuun baay'ee murteessaadha. Ana beeka ka jedhu isan jedhe malee ka jedhu kufaatii kee malee guddina keef ce'umsa kee saffisuu jechuudha. Kanaaf barachuudhaaf qophaa'uun waa tokkodha. Inni lammaffaa hooggansa keessatti gara laafinatu barbaachisa. Compassion. Gartee akkuma tarkaanfii fudhachuun sirra jiru is a decision with compassion jenna. Maal jechuudha? Adabbii gara laafinaa wajjini. Adabdee nama tokko waajjira kana keessaa gaafa geggeessitu gara laafinaa wajjini. Miitee, madeessitee akka durri isaa dukkanaa goote miti. Isa si bira jirus kan itti taaskii jabaatti laattee geggeessitu yoo gara laafina qabaatteedha. Compassion. Hoogganaa baay'eedha ati jettu. Sadarkaa mootummaa federaalaattis haa ta'u sadarkaa dhaabbilee idila addunyaa jiran kan hoogganan baay'een isaanii gara laafina hin qaban. The starting point is to have a compassion. Maaliidha kun immoo akkati gadditu, akkati hubattu, akkati yeroo laattuuf, akkati bakka isaanii keessi of ilaaltu godhaa jechuudha. Kanaaf barachuu compassionii. Kan biraan yoo dandees dubbisuu danda'u sirra jira. Baay'ee dubbisuu sirra jiru. But it could be like selective reading, selective studies, selective researching. Gootee dubbistee madaalawaa kan isi godhu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Isa guddaa wajjin guddaa, isa beekaa wajjin beekaa, isa waan jabaa fakkaatu wajjin jabaa taate akkati wajjin sochootuuf si gargaaruu danda'ina yaada. Tole. Dr. Guutuudhaaf namatu caala moo hojiitu caala geggeessummaa yeroo dhaabbata keessatti yeroo sadarkaa hooggantummaa irratti hojjechaa turtan? Ajaa'iba beekte ani waan baay'een na dhibaa
barumsan baradhe keessaas yookaan immoo imala dhufe keessatti wantan baradhe keessaa doonarii barbaadanii birrii guddaa argachuun, konkolaataa argachuun, deeggarsa akaakuudhaanis ta'e callaadhaan argachuun waan guddaatti ilaalama. Waan nama dhibu addunyaa ati agartu kan saayinsiiti agartu kan teekinooloojiiti agartu kan mallaqa ittiin hojii hojjettu kan hundumaa kan fide nama. Qabeenyi kamuu sii kennamee namni hin jiru taanaan eessayyuu ga'uu hin dandeessu tokko jedhe. Qabeenya kamiinuu dhabdee namoota murannoo qaban qabaattee naan garuu it is possible. Hojjetoota ana jalatti hojjetan 4-5 qaban ture. Gaafa giraantii guddaa seenaa World Vision kan Itoophiyaa mini kan addunyaa keessatti mallaqa guddaa argamisiin jedhu kana hojjennu ijoollee xiqqaadha jedhamanii waajjira keessatti jiran kanaadha kan proposaalii isaa barreesse partnership diplomaasii negotiationii presentii gochuu argii gochuu convinsii gochuu asteenyi DC'tti USAID missionii amansiisu kana maaltu godhe nama qabeenya guddaa qabaattee nama hin qabdu taanaan eessayyuu ga'uu hin dandeessu. Namni qabeenya isa guddaadhaaf vaaluu isa guddaadha. Saayinsiin dinagdee akkana jedha. Saayinsiin dinagdee qabeenya dinagdee kan jedhamu jira. Economic resources kan jennu san ijaadha. Inni tokko lafa. Natural resource hojii wal qabate. Inni tokko kapitaala. Maashinariitiin kan hojjettudha. Inni tokko teknooloojiidha. Inni arfaffaan Pocket technology, innovation, entrepreneurship is a matter of nature. Inni tokko nama. Labor jedha. Labor land and capital kun sadan immoo bu'uura jedha. Kana hundumaa keessaa bu'uurri ni jalqabaa nama. Lafti yoo namni jiraate qotama. Maashinii yoo namni jiraate sosso'a. Artificial intelligence amma namni ittiin addunyaa jeequ kana namni iddoo hin jiru taanaan silaa dhufee adda nan ga'u jira. Namni baay'ee murteessaadha. Hoggansa kam keessatti daftee qabiyyee namaa qabdu adda baafattee akkaataa inni hiriiruun irra jirattu hiriirfachuun waa guddaadhaan si ga'a. Kan teknooloojiin isaaniitiin boonantu jiru. Kan maashinarii qabaniin meeshaa raayyaa ittisa biyyaaf ta'uuf qabaniin boonantu jira. Sittanim namoonni waan sana si hooggananii geggeessan lapheen isaanii iddoo tokko ga'e hirrifannaan maashiniin eessan. Kan lolu lapheedha. Kan hojjetu lapheedha. Kan jijjiirama fidu lapheedha. Sammuu namaati, qalbii namaati. Sibiilaaf hin jiraattu, mallaqaaf hin jiraattu, namaaf jiraattu. The first and the last. The beginning and the end. Kan itti jiraattu dhala namaatiif. Period. Egaan hordoftoota keenya akkuma beektan nuti kan leadership podcasting kun ammas kan inni xiyyeeffatu dhimma geggeessummaa wajjin wal qabatee dhimmoota geggeessummaa hubannoo wajjin wal qabatee raawwii irrattis wal qabatee kan ka'udha. Achi keessa immoo yeroo hundumaa namoota baay'ee wajjin kan irratti wal falmamu saayintistoonni namoonni naannoo kanarra jiran illee kan irratti yeroo hundumaa wal falmamu geggeessaa milkaa'ina qabu jechuun maal jechuu akka ta'e yeroo hundumaa dhimma guddaadhaaf wal falmisiisaadha. Geggeessaan tokko milkaa'aadha dhaabbata tokko keessatti kan jedhamu yoo maal ta'edha. Dr. Guutuun immoo geggeessummaa amma ammaatti keessa jiran keessatti milkaa'aadha jettanii of yaaddumoo milkaa'inummaan immoo maaliin ibsama isa jedhu nu kaastu. Sadarkaa namarra jirutti baay'ee milkaa'aadha waan an ofiin jedhu akkasuma ran qabu. Milkaa'insa guddaa qabas waan an jedhee honestly, honest to God, kanan qaba jedhee waan amma kanatti haasa'uun qabu. Maaliif si jedhe fakkaate? Milkaa'insa kana namoota akkamiif fudhatesti fakkaate? Barumsa kee daftee asiif achi jettee barattee digirii barbaaddu argachuun akka milkaa'insaatti kan lakkaa'utu baay'eetu jira. Ni hojii hojjettee mallaqa guddaa walitti qabdee gamoo Finfinnee keessa hiriirsuun isa dhiittee isa gadi qabdee isa ariitee isa buqqiftee qabeenya horachuun milkaa'insa kan itti fakkaatutu jira. Kaan immoo bakka asii ba'ee dhaabbata tokko fuudhee isa silaa ganda 2-3 hojjetu sadarkaa biyyaatti akka inni hojjetu gochuun milkaa'insa kan itti fakkaatutu jira. Purpasii itti dhalli namaa tokko dhalate, purpasii itti gara addunyaa kanaa dhufte beekuun milkaa'insa jalqabaati. What are you here for? Isa jennu
deebisuu danda'utu irra jira milkaa'aadha jechuudhaaf. Filannoo dorgomtee saba aangoo qabatteef milkaa'aadha jechuun hojii tokko dorgomtee sababa warra si wajjin dorgoman injifattee achirratti hoogganaa taateef milkaa'aadha jechuun. What are you there for? Inni kun baay'ee jala beekanii barbaada. Namni parpaziif kaayyoof karoora itti addunyaa kanarra jiru beek milkaa'umsi isaa isa jalqabaa jira. Kanaaf you need to go back. You need to go back. Maal ilaaluuf? Maaliifan an Afrikaa keessatti, Itoophiyaa keessatti, mootummaa naannoo Oromiyaa godina akkasiif, aanaa akkasiif, ganda akkasiitti dhaladhe kan jedhu kun deebii argachuu danda'u jira. Ameerikaatti dhalachuu dandeessu turte, Hindiitti dhalachuu dandeessu turte. Sana beekuun baay'ee milkaa'insa jalqabaati jedheetiin yaada kun tokkodha. Lammata lafa itti hooggantu tokko irratti milkaa'aadha kan si jechisiisu yoo jiraate maaliidha? Namooti ati wajjin hojjettu jireenya isaanii keessatti lafa isaanii ga'uu malu geessisuu danda'uun milkaa'insa isa guddaadha. What do we mean? Afaan Ingiliziitiin being able the others to attain their maximum potential gochuu dandeessa. Ati milkoofteetta. Dandeettii isaan keessa jiru, jabina isaan keessa jiru, beekumsaa fi murannoo isaan keessa jiru gadi baasanii lafa ga'uu malan ga'anii dhaabbatatti wajjin hooggantu sana fuudhanii duratti deemsisuu danda'u. Milkaa'insa guddaadha. Maaliif lafaaf hin jiraattu, sibiilaaf hin jiraattu, mallaqaaf hin jiraattu, namaaf jiraattu. First and the last. The beginning and the end kan itti jiraattu dhala namaatiif. Period. Kanaaf kana gochuu yoo dandeesse dhugaadhumaan milkaa'aadha. Akka Itoophiyaatti fudhannee ilaalla. Uummanni Itoophiyaa sararaa hiyyummaa gadhee keessa jiru. Galii nameetiin yoo laalte baha Afrikaa kana keessaa isa dudduubatti hafaafsa xiqqaa keessa jiru. Ollaasaa walakkaa gadi biyya jiru. Biyya beelli rakkoon buqqa'uun gidiraan itti hammaateedha. Hogganaadha yoo taate milkoofteetta akkasii jedhamu saba kana lafanni jiru fuutee lafanni ga'uu malu silaa akka dhala namaaf akka biyya kana keessatti jiraatutti saba kana fuutee lafanni ga'uu malu yoo keessa milkaa'insa caalee hin jiru. Poozishinicha qabachuu keetti. Qabeenya horachuu keetti. Beekamtii namni hundumtuu harka walitti sii dha'uudhaaf si jala carqee hafuu miti. Sabni si jala carqee hafu kun lafanni ga'uu malu yoo geesse lafanni ga'uu danda'uun qabeenya uumaan ni qabuun qabeenya teekinooloojii ni qabuun qabeenya humnaan nama qabuun walitti bileendii gooti ga'uu yoo geesse ati milkaa'aadha. Haa ta'u iyyuu malee Dooktar Guutuun yeroo hojjetan keessatti xiqqaas haa ta'u sadarkaa irra hojjetan irratti waajjira keessa hojjetan irratti garuu hojii milkaa'insa qabu yeroo turan keessatti hojjetaniiru moo hin hojjenne jennaa waan qabatamaa isin gammachiisu. Dhaabbileen akka boordiitti hoogganuu sitti himu. Dhaabbileen gurguddaan sitti himu kun gaafan fuudhe hundi isaanii kisaaraa keessa turan. Korporeeshinii ijaarsa Oromiyaa siin jedhe sun waggaa 4 gara korporeeshiniitti fidaa jedhanii intarpiraayisii garaagaraa gaafanatti kennan miliyoona hedduu kasaaraa keessa turan. Har'a yeroo naasa'u yoo xiqqaate birrii Itoophiyaa biiliyoonii 1 miliyoona 500 ol buufatama jedhameeti kan ragamaa jiru. Bara bajataa 2017 akka lakkoofsa biyya kanaatti jira. Baankii Gadaa boordiitti gaafa dhufe hojii ji'a 6 ol hojjeteera kasaaraa keessa jira. Har'a profit per share isaa baankota gurguddaadhaan kan dorgomudha. Hamma kwartarii 2 darbeetti. Dr. Wakgari Leadership Podcast. Podcastiin kun riqicha gara hooggansa fooyya'aatti isin geessu. Ogeessa ogummaa hooggansaatiin dhaggeeffameen podcastii siriif dhiyaatudha. Qophiin Dr. Wakgari Leadership Podcast hooggansa dhaabbilee irratti muuxannoo geggeessummaatiin kanneen addunyaa irratti fakkeenyummaa qaban kan irraa muuxattan yoo ta'u torbanitti yeroo tokko kan isin bira ga'udha. Podcastii hooggansa Dr. Wakgari qophii dhiibbaa caalamaa uumuu danda'u daawwachaa jirtu. Yoo kanatu milkaa'insa taatanii. Galiidhaan kaayyoo kaayeffateef karoora karoorfateef milkaa'insa yoo ta'e kanaadha jechuudha. Waajjiraaleen gara biraas illee gaaraadha.
beyond that milkaa'insi maaliin abbootii qabeenyaatu jira. Hojjetoota achi keessaatu jira. Namoota mallaqa sana liqeeffatantu jira. Namoota biyya keessatti namni aadaa qusannoo, aadaa entrepreneurship hin qabne keessa jira. Sana gaafa ni baate namoota baay'ee lafa isaan malaniin isaan ga'e milkaa'eera kan na jechisiisu sana. Kanaaf hin jedhe malee akka sagantaatti akka hojimaata diriirfatanii qabatanii dhugaa dubbachuudhaaf dhaabbilee baay'ee milkaa'aniidha. Dhaabbileen hin milkoomne, dhaabbileen hin kufne jira jechaatiin jiru. Dhaabbilee baay'ee milkaa'uu dadhabanii kan diigaman illee immoo jiru. Egaa dhumarra kan isin nuu kaaftani dhaabbileen hin uumamu yookaan immoo hin dhaabbatu. Erga dhaabbatanii booddee immoo galma dhaabbataniif sina bakka ga'u. Hamma hojjetanii immoo gara isaatti aanuutti namni itti aanu immoo dhufee itti fufsiisa. Kanaaf ga'een geggeessitootaa baay'ee iddoo guddaa qaba. Gara xumuraarra garuu waan tokko nuu xuxxaniittu doktariin akkuma kana immoo kan kufanis yookaan immoo akka deemuu qabanitti deemuu dadhabanii immoo akkuma kana kan kufanis yookaan immoo jiru jettaniittu. Wanti haalli kufaatii isaanii sun dhimma eenyu isaanii waan geggeessummaa wajjiniin ga'ee geggeessitoonni waan isaan irraa eegamu taphachuu diduu wajjiniin wanti wal qabatu ni jira. Maal sitti fakkaate dhaabbata tokko hoogganta qaama tokko hoogganta gaafa jedhamu qaamni sun necessarily successfully ta'ee fi xamba'umsa argatee lafa yaade ga'a jechuu miti. Dhaabbilee lama keessumatti manneen barumsaa sadarkaa olaanaa kaampasii lama qabuun harkatti diigameera. Agartee warri itti wajjin hojjettu, warri itti wajjin deemtu, akkaataa itti deemtu hundumtuu yoo waliin simatu ta'e, wal dhaga'uun hin jiru yoo ta'e, olaantummaa seeraa kabajuun hin jiru yoo ta'e, what do you call it? The big picture, the big purpose, the grand purpose isa laaltee wajjin hojjettu yoo ta'e, agartee faayidaa xiqqaa daandii irratti, faayidaa xiqqaa yeroo muraasa yeroo dhiyootti individual benefit and individual interest geggeessuu barbaada gaafa ta'e imala kee rafa dheeraa sun deemuudhaaf baay'ee danqaadha ta'a. Hordoftoota keenya egaan dhimma geggeessummaa wajjin wal qabatee dhimma gadi fageenyaan Dr. Guutuu wajjin haasa'aa jirrurraa waan baay'ee akka argachaa jirtan akka hubachaa jirtan Dr. Guutuun dhimma miti mootummaa dhaabbilee miti mootummaa keessatti muuxannoo qaban qofa osoo hin taane dhaabbatoota biizinasii illee wajjin illee wal qabatee nama dhiibbaa guddaa uumaa jirudha. Akkuma asirratti argitanii jirtan Dr. Wakgari leadership podcast kan jedhu kuni sagalee dhiibbaa caalmaa uumuu danda'u kan jedhu kana qabatee kan deemaa jiru wanta ta'eef sagaleen nuti amma asitti kennaa jirru kan haasa'aa jirru dargaggoota keenya irratti warreen haaraa ta'anis dhaabbilee gurguddaa irratti muuxannoo guddaadhaaf dhiibbaa cimaa uumuu akka danda'u abdii qabna. Dr. Guutuun kitaaba isaanii irratti akkuma kaasanii dhaloota dinagdeedhaan humneessuu kan jedhu keessatti addumaan immoo dargaggoota irratti kan dhimma xiyyeeffatu keessa isaatti baay'ee sirriitti gadi fageenyaan kaasaniiru. Kitaabi kun maal xiyyeeffata keessuma addumaan yeroo kaaftan dhaloota kana dinagdeedhaan yeroo humneessinu keessatti ga'een geggeessitoota sadarkaatti jiranii amma sadarkaa biyyaatti isaa olitti jiran maal fakkaata? Dhaloota inni jedhamu kunis immoo kitaaba keessan keessatti xiyyeeffattanii giddugaleessa godhattanii innis hin dubbattanii eenyudha? Dhalooti kun immoo dinagdeedhaan humnaa jiramoo ammayyuu akkuma isa gaafa kaleessaa isa yeroo isin kaatanii hanqina gaappii jiru kaaftanii barreessitaniitti jira jettanii yaaddu? Dhaloota gaafa jennu dhaloota jechuun amma agartee dhaloota keessa jiru jira. Dhaloota yoon aan ifii kiyya fudhe kana dudduuba jiru jira. Kan immoo naannoo koo ta'e jira. Kan immoo na fuuldura jira jechuudha. Genereeshinii tokko jiraati. Kanaaf dhaloonni kun inni xiqqaan inni dargaggeessis inni giddugaleessis inni buleeyyiinis genereeshinii tokko keessa jira sababa ta'eef akkaataa gartuun kun itti dinagdee mataa isaatii horatee jabaatee sadarkaa guddaarra gochuudhaaf kitaaba barreeffamedha. Dargaggeessa duwwaa miti, shamarran duwwaa miti, abbootiin qabeenyaallee hooggantoota dhaabbilee gurguddaa garaagaraa qaban illee lafa janarraa akkaataa hin kufnetti biizinasii isaanii more diversify godhanii more solid base qabsiisanii akkamitti akka dhaabbata dorgomaa dinagdee dorgomaa qabaatan akka godhu irratti kan eeruudha jechaadha. Kitaaba kana keessatti gaan hooggansi chaaptarii qabu qaba. Chaaptarii lamaan tokko keessumatti kallattiidhaanii hooggansaa wajjin kan wal ilaaluudha. Boqonnaa inni tokko keessumatti waa'ee mul'ataa fi karoora qabaachuu kan jedhu jira. Mul'ata kun waa'ee hooggansaatii, waa'ee dursanii ilaaluutii,
waa'ee namoota of duukaa hiriirsuuti, waa'ee biizinasii qaban sirnaan bulchuuti, waa'ee hojjetoota ofii kanaa fi maamiltoota ofiillee hooggananii daldala ofii gara fuulduraatti tarkaanfachiisanidha. Boqonnaan kan biraa immoo walii wajjin hojjechuu kan jedhu jira. Doing business partnership like dhaabbata itti gaafatamummaan isaa murtaa'e, waldaa aksiyoonaa, waldaalee hawaasaa maal jedhama cooperativesiin fi akkasumas dhaabbileen form of business garaa garaatu jira. Warreen kun akkamitti hoogganamu? Key leadership principle isaanii maal ta'utu irra jira? Maaltu isaan gufachiisuu danda'a? Fakkeenya kufaatii kanaan dura ture irraa kaasuudhaan jechaadha. Kan kaasuudha sababatee fi waa'een hooggansaa dhugaa dubbachuudhaaf nama qalbeeffatee dubbisee fi achi keessatti waan baay'ee irraa barachuu danda'a jedhee keessumatti muuxannoo dhaabbileen arge. Warreen ofii kiyyaa dhaabee hojjedhe qofatu hin taane, warreen ofii keessaa hojjedhes qofatu hin taane, warreen kan biroo irraallee muuxannoo waan argamuu danda'u hanga tokko achi keessatti caqasuu yaalitan fakkeenya namoota gurguddoo biyya kana keessatti beekaman illee kaasuudhaan eessaa ka'anii eessa ga'an ka jedhu akka irraa baratamuuf gochuu yaaleetan jira. Kanaaf waa'een hooggansaa kallattiidhumaan keessatti hin argamu. Kallattiidhaan erga kana ta'e amma yeroo kana irratti dargaggoonni egaa sadarkaa hammam akka ta'e yoo beekuudha baannellee dhimma biizinasii garaagaraa uumanii gareedhaan yookaan immoo sooloo ta'anii akka nama tokkottis haa ta'u akka walittis qindaa'anii shirkaas uumanii biizinasii ofii isaanii kan geggeessaa jiran jiru. Geggeessummaa isaanii kana keessatti immoo kan immoo wal nyaatee jala kashaaraa keessas galanis ni jiru. Geggeessummaan dhimma dinagdee, dhimma biizinasii wajjin wal qabatee yoo geggeessummaa akkamiitiin haala akkamiitiin dargaggoonni kun yoonnaa geggeessaniti milkaa'uu danda'u kan jedhu haasofnee haasaa keenya gara xumuraatti finna. Dhaabbata daldalaa tokko dhaabbata walii wajjin hojjechuu tokko gaafa hojjettu eessaa kaatee hanga eessaatti hojjeta se jedhu jalqaba durfamee akkaataa kamitti itti yaadamuu danda'a. Maal jechaadha? Yoo waa oomishtatee galtee keenya eessaa fudhatta? Qaamatu jira, namatu jira, dhaabbatatu jira jechuudha. Kan si wajjin hidhata qabu. Hooggansa jabaa barbaada kun. Warra immoo dhaabbilee kee keessa hojjetantu jira. Kan si oomishan, kan bulchiinsa irratti hirmaatan, faayinaansii, humna namaa, kallattiidhaan production processii kee keessatti warra hirmaatantu jira. Warra immoo oomisha kana sirkaa fuudhanii yookaan forward business linkages ka jennu jira. Isaanii wajjin hidhata kan qabantu jira. Isaanis qaama mataa isaanii danda'a. Warri kunis hooggansa barbaadu. Kanaaf gaafa biizinasii tokkotti galtu hooggansi biizinasii keetii the span of your business leadership eessaa kaasee hanga eessaatti jira ka jedhu akka jalqabdee irratti yaadduuf akka hubannoo qabaattu kaa'uudha kan yaadee fi kan ammallee dhaloonni amma jiru ilaaluun irra jirudha. Ka biraan hooggansa mul'ata qabu. Hooggansa eessaa ka'ee eessa ga'uu barbaada. Tarsiimoo akkamitti fayyadamuu barbaada. Jedhee yaadu. Hooggansa karooraan geggeeffamu. Maal keessa darbee akkamittiin hojjetee deema jedhee kan dursee yaadee irratti hojjetu ta'uu akka jechuudha. Hooggansa seeraan hojjetu jechuun olaantummaa seeraa agartee governing laws. Wajjirri tokko dhaabbati tokko yoom diigamuu jalqaban sitti fakkaata. Seera kee waloo gaafa diiguu jalqabdu. Walii abboomamuu, walii ajajamuu, wal hordofuu, wal hoogganuu, wal duukaa bu'uu gaafa diduu jalqabdu, wal tuffachuu, wal sakaaluu, anamoo caalaa mataa walitti jabaachuu gaafa jalqabdu isan geessu jechuudha. Key business leadership principle, especially rule of the law, institution jedha, rule of the game. Akkamittiin isa uphold, namni hundumtuu isaaf akkamitti bitamasa jedhu ilaaluun sana olaantummaa isaa kabajanii hordofuun barbaachisaa ta'e. Hundumarra caalaa what is the overarching goal? Galmi nu hunda keenya walitti nu fide. Fakkii inni guddaan sun the big picture ka jennu sun maalidha? Dhaabbati kun maal hojjetee maal galmeessuudhaaf dhaabbate ka jedhu sana walii haala amma jiru rakkoo amma jiruu fi irratti xiyyeeffachuu dhiisanii big picture irratti xiyyeeffachuun biizinasii tokko fakkaan murteessaa kan inni ta'e. Hooggansa dursee yaadu. Gartee oomisha baran oomishte bara gara oomishte bu'a qabeessa ta'uu dhiisuu dandeenya. Akkaataa baran daldalteetti bara gara daldaltee fixaan ba'aa ta'uu dhiisuu dandeessa. Liideriin maaliif barbaachisan siin jedhe? Because the future is uncertain. Because the future is uncertain, we need a leader, not a manager. Agartee liideriin maal godhaa? Uncertainty sanatu akka inni si yaaddessine certainty si godha. Managementiinoo, manageriinoo isa sitti agarsiifte kanatu hojiirra oolchan jechaadha.
akkaataa inni itti ta'u malutti fuulduratti akeekanii sana hordofanii deemuun barbaachisaadha. Bara kana yoo buna daldaltee buna findee tiraasitee bara gara immoo yoo buna kana akoofte malee hin ta'u ta'a. Bara sachaan immoo isuma akaa'ame kana tumamee yoo paakitee distribuutirii ta'e malee hin ta'u ta'a. So dursitee waan dhufaa jiru asicha akeektee dorgommii sitti dhufu. Saaxilamummaa balaa uumamaarraa dhufu namtolcheerraa dhufu. Jeeqamsa gabaa dhufu kana dursitee yaaduu isarratti immoo hojjechuudhaaf murannoo qabuudhaa fi risk mitigation strategy qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf hooggansi biizinasii keessa jirtu irratti kallattii hedduudhaan 360 degree leadership jennaan kanaan 360 degree isa dudduuba kee ture isa cina kee jiru si wajjin laatiraalii jiru isa fuula kee dura jiru kana hundumaa naannessitee ilaaltee kana keessatti akkamittan dorgomaa ta'ee mo'ee gara fuulduraatti ce'uu danda'a isa jedhu yaaduu danda'u sirra jira jechaadha. Kana yoo goote bu'aa ba'iin jiraachuu danda'a kufaatiin marsaa tokko lama jiraachuu danda'a but for sure garuu persistence fi perseverance qabaannaan injifattee fuulduratti deemta jedheetan yaada. Hordoftoota keenya egaan haasaa Dr. Guutuu Teessoo Hayyuu Dinagdee akkasumas immoo barreessaa kitaaba Dhaloota Dinagdeedhaan Humneessuu jedhuu fi miidiyaa hawaasaa kanarratti immoo yeroo baay'ee dhaloota gorsuudhaan itti himuudhaan dhugaa barbaachisaa ta'e itti himuudhaan beekaman amma yeroo kana istuudiyoo keenyatti argamanii isaanii wajjiniin dhimma dinagdee wajjiniin wal qabatee muuxannoo kanaa wajjiniin wal qabatu irratti waliin dubbachaa akka jirru kanarraas immoo waan baay'ee guddaa argachaa akka jirtanii hin amanna. Dr. Wakgari Leadership Podcast kan jedhu kun dhimmoota geggeessummaa dhaabbilee akaakuu garaagaraa qaban keessatti kan bu'aa giddugaleessa godhatanii kan hojjetan dhaabbilee geggeessummaa dhaabbilee amantaa wajjin kan wal qabatu mootummaas miti mootummaa kan ta'an irratti dhimma geggeessummaa gadi lixee galee qoratee isa kana namoota adda addaa muuxannoo qabanii wajjiniin haasa'ee maree godhee isa kana immoo dhalootiin akka irraa baratu godha. Kanaaf nu wajjiniin hojjechuudhaaf sponsor nu gootanii dhimmoota kana nu wajjiniin hojjechuu kan barbaadan obboleessuma dhaabbataa yookaan immoo fiirmii keenya kana dhimma miidiyaa irratti hojjetu kan ta'e immoo Teamod Management Consulting kan jedhamu immoo dhaabbata gorsaa dhimma managementii yoo waliin hojjenne galma ga'uu dandeenya. Wanti nuti asitti dubbannu sagaleen keessan immoo dhiibbaa guddaa uuma kan jedhuun Dr. Guutuu wajjiniin waliin dubbachaa jirra. Baga gara poodkaastii hooggansa fooyya'aa Dr. Waggariitti nagaan dhuftan. Poodkaastii kana cinattis dhaabbileedhaaf karaa dhaabbata keenyaa Teamod Management Consultants gorsaaf leenjii dabalataa ni kennina. Galatooma. Dr. Wakgari Leadership Podcast. Gara xumuraatti Dr. Guutuun yeroo hundumaa hojiirra ooluu halkanis guyyaas yeroo baay'ee hojiirratti dabarsu moo yeroo itti bashannanan yeroo itti boqotan yookaan immoo hojiin alatti haala akkamiirratti dabarsu? Bashannanaa hagasmara waanan jedhu dhugaa dubbachuudhaa fi bada hagasmara miti barbaachisaadha ture yeroon boqonnaa fudhatanii qalbii ofii keessa laalanii maa inni humna anniisa biraa immoo dabalatanii ka'an baay'ee barbaachisaadha. Darbee biyya keessas biyya alaas yeroo muraasaaf dhaquudhaan yeroo boqonnaa hunduma jiraata garuu hanga eegamu miti dhugaa dubbachuudhaaf. Egaan dhaggeeffattoota keenya kitaaba Dhaloota Dinagdeedhaan Humneessuu jedhu Dr. Guutuu Teessoo hayyuu dinagdee kan ta'aniin barreeffame kana biyya kana keessatti biyya kanaan alattis raabsamee iddoo garaagaraatti dhaloonni keessumaa dargaggoonni keenya addumaan bitattanii dhaabbattoonni garaagaraa dhimma biizinasii irratti hojjetaniifis kanneen biroodhaaf waan fayyaduuf bitattanii itti fayyadamaa akka jirtanii abdii qabna. Nutis ofii keenya yeroo hundumaa wantoota dhimma gurguddaa ta'an keessaa argachaa dhaabbilee yeroo gorsinullee dhimma garaagaraatiin as keessaa fudhannee kan waan baay'ee irra dhaabbannee irratti dubbifnee afaan Oromootiin barreeffamuun isaa immoo baay'ee haala salphaa nama hundumaa giddu galeessa kan godhate waanta ta'eef gara fuula duraatti inni kun kitaaba isa dhumaati moo kan isin yaadaa jirtanis ni jira moo isa jedhu nu kaaftanii gara xumuraatti gaaffii xumuraa irratti haasaa har'a waliin goone kana wajjin wal qabate Dr. Wakgari Leadership Podcasting kun dhimmoota geggeessummaa wajjin wal qabate hammam dhimmi kun dhiibbaa uumuu danda'a hammam barbaachisaadha geggeessitoota garaagaraa bakka kanatti afeerree
kan biizinasiis dhaabbata akaakuu garaagaraarraa bakka kanatti wajjiniin dubbanna. Inni kun hammam barbaachisaadha dhaggeeffattoota yookaan immoo warra nu daawwachaa jiraniif illee dhaamsisin dabarsitanii achumaan. Haa ta'u guddaa galatooma kitaaba dhaloota dinagdeen humneessuu jedhu kunis jalqabaati. Amma yoo milkoofne immoo kitaaba biroo dhimmuma dinagdee sadarkaa nama dhuunfaarraa kaasee akka biyyaatti jiru kitaaba dhimma isaa ilaallatu barreessee xumuraatiin jira. Inni sun gaan afaan Ingiliziitii fi afaan Oromootiin gochuudhaaf yaalaa jirra. Afaan Ingilizii isaa boqonnaa muraasan nu hafe malee irra jireessa isaa gara xumurreerra. San afaan Oromootti kudhaan wajjin dhiyeessina jedhee ni yaada. Gaafa yeroon isaa ga'u mata duree kitaaba kanaas kan beeksifnu ta'a. Gaaffii kee gara dhumaa kaafte kanatti yoo achi as deebine Dr. Wakgari leadership podcastiin kun hagam fayyada isa jettee fi dhugaa dubbachuudhaaf biizinasiin muuxannoodha. Biizinasiin leenjiidha, biizinasiin gorsa, biizinasiin mariidha, biizinasiin wal agarsiisuu, wal akeekkachiisuu, dursanii walitti agarsiisuudha. Hoggansi muuxannoodha, barnoota, leenjiidha, wal qaruudha, wal qajeelchuudha. Kana sababa ta'ee fi wanti miidiyaan keessan kun hojjetu abbootii qabeenyaa gajjallaadhaa jiranii kaasee hanga abbootii qabeenyaa guddaatti dhaabbilee mootummaaf miti mootummaa ta'an irratti hoggansa sadarkaa garaagaraatti kan jiranii fi gara hoggansaatti dhufuudhaaf illee kan yaalaan haalaan gargaaruu danda'a. Namoonni muuxannoo qaban yoo kennan, namoonni barnoota qaban yoo hiran, namoonni waan isaan mudate irraa namoonni akka baratan yoo godhan jijjiirama dhiibbaa uumuu danda'u fiduun hin danda'ama jedheetan yaada. Kanaaf jalqabuu keessaniif baga gammaddanii daandiin fuula keessan dura jiru kan qajeeleef kan miidhageessiniif haa ta'u jechuun barbaada. Galatoomaa horaa bulaa. Galatoomaa hordoftoota keenya Dr. Guutuu Teessoo Hayyuu Dinagdee dhaloota kana biratti baay'ee akka jaallatamanii fi isaan immoo yeroo isaanii keessaa yeroo baay'ee hojiin itti baay'atu keessaa kutanii waamicha keenyas kabajanii bakka kanatti argamanii nu wajjiniin dubbatanii dhimmoota geggeessummaa wajjiniin wal qabatee muuxannoo qaban irratti yaada baay'ee gafageenya ta'e isaanii wajjiniin dabarsine isa kanarraas baay'ee hubattanii irraa akka barattan abdii qabna. Kanaaf baay'ee guddaa galatoomaa doktariidhaan jecha sagantaan keenya kanaa wajjiniin wal fakkaatu torbeedhaan guyyaa kamisaarra kan isiniif darbu akka nu hordoftan isiniin jenna. Akkuma kana immoo YouTube keenya irras galtanii Facebook page keenya irrattis linkii kana share yoo gootan subscribe yoo naa gootan isa kanaan wantoota kanarratti marii daddarban muuxannoo gurguddaa dhaabbata keessaniif dhaabbata keenya biyyaaf illee fayyadu akka irraa argattan abdii qabna. Guddaa galatoomaa Dr. Qophii Dr. Wakgari podcast hoggansa fooyya'aa jedhu kanarraa barachaa jirtu yoo ta'e subscribe gochuudhaan namoota kaan bira akka ga'uufis share gochuu hin dagatina. Galatoomaa. Dr. Wakgari leadership podcast.